Hanga garaan gubdee kana sumaan guba. Hanga garaan gubdee kana sumaan guba. Usin gubatin. Ani garaan si gubuu miti. Ani amma fakkeenya jechuudha. Khadira Ramaya yoo ati micoota na fuute arraba irraa rifeensa na fuudhe ana faayee jiru. Ati yoo micoota na arra malee ijaan agartu boru ganama waan si buutaa'u asuma taa'eeti si dalaganii ni beektaa miyaan waan antee na beektaa mi dura. Anaa kana na beekta moo nan beekta. Suudaan dhaqiiti. Suudaan dhaqiiti. Suudaan na qonnafi. Isin haa dubbattu. Mee akkanni haa dubbattu. Kuno isi siimu jira na guddifateeti. Naaf hortamoo na dhortu. Aya naaf dadhaltamoo na dhortu. Shanyiiti yani baay'iftamoo. Gosa tiyya baay'isi Oromoo na baay'isi. Oromoo miskiinummaa wal fuuteeti. Miskiinummaa wal baay'isi. Oromummaa jiraanna. Bakka kanas ani si Khadira Ramaya Oromoo keenya dhugaa maqaa rabbiidhaan michiyyoo tana fuula keessan dura fuula nama 100 meeqaa dura yeroon as fiduu jechuun michiyyoo tana itti amaleetiin fidee jechuun si galee mokkam saniifuu aadaa fi isii wajji jira arraaf borus wajji jirra tarabbiin beekanii laakiin isin warra nu daawwaturra warra wajji jiruutitu rabbi sodaata malee isinii mitu nuti rabbi ni sodaanna ammaaf wal bira jirra yoo rabbii waliif nu kanne immoo isinumarraan akka nuti gartee badii seenne warra nu godhurra tokko taa giiftii serga dafaatii isii tanaas addaan baasa faaya jiru namoosisaame leenca faa darba leencuma darbaati aanaa fi faaya jiru addaan baasa. Leencaan namoota inumaatu sitti nafe asirratti fudhadhu tiiktoka ani jama kiyyaan akkaan jiru ittumaa fufasii gari mokkam karma biraatiin itti taage tiiktoka tunamanii haadha jedhamana tiiktokni immoo mirga isaatii Khadira Ramaya gaafa faaya jiru amma yoo fade amma hin dhunganne ila amma isiin dhunganne laakii yoo na dhungattellee ummata Oromoo rabbi itti gaafata ummata Oromoo na fuusisaa michiyyoo tana mee na fuusisaa mee intala tana na fuusisaa isiin asifadu haram ani sirraa murame atu fuuteeti Facebook irra gadhiifte jaarsa keetii hojja kanatti itti mammaramte ani waan naa gootu Pranki mitiin ta'u lakki ani pranki akkasii nagare hay galgaluu nama akkanatti akkana footaa si tottolchee footaa si tottolchu kana prankiidha jettaani tana nama nuti Oromoon bibar mucaahiyaa sadda mucaahiyaa beekaji mucaahiyaa isaa ijoolleen beekta mucaahiyaa bara amma dardaa dhaabanii isaan naa tottolu. Galgala kana booda anuuni fuudha galgala kana booda anuuni fuudha dikka kanatti deema kanarra seettee ati naa wajjin dubbattee si uummanni keenya cinaa dhaabbachuu baatullee ani uumaa naan qabu laakiin Oromoo nama miliyoona 78 keessaa hin tokkoof jechaan Oromoo hunda dhaba malee Oromoo hundi takkaa miti. Siifaa galtu. Amma Khadira Ramaya. Amma micoota na wayini kaa godhatti achi firraa siisi micoonaa hojjaase amma. Isii baasi nu jirtu amma. Baasi achi Kuno amma isin adeemsu firraa siisi. Seeraa saa eeguu rabbiin na argama. Rafi jayin achi siitee araftu ishini. Bakka laal jaartiin namaa takka dhageeffadhu fakkeenyaati. Ani amma isii yoon fuudhe ani amma siine faaya jiruun fuudhaa jee siine isii fuudhuun kiyyaa dirqama. Khadira Ramaya yoo ati fuute. Akka biyya teenyatti gartee walii hidhanii akkana waqaan. Laa ati.
Boru je akka amma jedhu. Atis rabbi hiree si haa tolchu. Anis rabbi hiree naa tolchu. Bakka laakiin intala adeeraa obbolee kiyyaa nagaan jiraadhu hiree xiyya turan Obbolummaa walitti hin qabu waan haafete obbolummaa walitti hin qabu harree ta'u bishaan takka nuyi naafete obbolummaa walitti hin qabu anjijjiirra Oromoodha. wajjiiruun tu kanaafatti waluu beelama Jireenyi kiyya omri yaadaan laal jireenyi kiyya mataa dhagara ani Oromoo tana jee Oromoo tanaaf jee ilmoo tiyya hiyyoomsu ilmoo tiyya rifeensa nama gosoota qabdu nama huccuu raamichuu qabdu jaartee harka dhuuti achi teessee ani umri natti dheeressini narraa fi kabajan Oromoon yoo na fuusiftes mee Oromoo tiyya mee gabaati asirratti darbame waan feetan godhaati aboo leenca namni qabu jiru sheer godhaati leenca nama qabu biraan naagaa Oromoo tiyya lamatti asii darbuun jiru Oromoon dhagee naasii makadira ramaya Oromoo tana dhibba sadii gubbarra baateeti dheengadda jara kiyya dhagaa waan takkan darbinaaf kadira ramaya nama qabu dheengadda Oromoo dila kana waay dhaabbadhu dheengadda Oromoo dila kana nama dhibba sadii fi wayi gubbaarra dhaabbatteeti an faayee jiruutiin jaaladha torban kana keessa faayee jiru bira dhaqeetiin achitti isii hojii jiraachuu barbaada hanga rabbii wajjin nu jiraachisee isii biraan taa'ee sanbooda akkas jechuu turte miti osoo torban takkan taane micoota na fiddee asirra amma isii tanaan jaaladha intanna jaalattaa sin jaaladha je isiinis sin jetti maal jechuu akka kun saniifu ati nama waada jibu takka nama ballama takka waliin haasa'uunee wajji dubbii namni beektaa taa'ee laanna dhagee dhaabbuun hin fitadha namni taa'ee gizee waliin haasa'ee kaayoo jira namni kaayoo waliin kaayyatu jira waliin kaayyannee jira ati deemtu biyya sana deemu faaya jiru akkanaan isii duran dhaabbanne na godhu deemti sheer godha michi yoo hottu yoo ati qote malee uummanni Oromoo tura uumman qabu hottu obboleeyya biyya duratti siin baa hottu riba kai wanni naa raftuuf hin jettu galgala dhufte kunoo har'aas borus wal jaalanna haraamirraa nu buusa borus iftaanis haraam seenuudha akka fuunee ta'e godhaa Oromoo yoo nu jaalatte tinaa dhaabbattu dhugaa in dhaabbattu Oromoon anumaa bar ana bar Oromoon takka ati jibdii ati ana sobbee Oromoon tinaa dhaabbattu faaya jiru ana haadha Oromoo sobbee ati akkuma itti na dhiiste damu jirta ani amma mee obboleeyya kiyya kanatti akkumaan itti siitanii taa'uu qabdaatilleen akkasuma taa'uu takkalee oggula mana mooteeti isiin tuni hoggaa takka yoo namoo siiftan maal qabdame amma immoo akkanumatti osoo isin agartanii itti seenuu mee michuu maalitti seenta inshallah waanuma dura bikkatti seenan Oromoo nu dhibeetti bare mee oggoron lan faaya jiru dhugaa magaala bilan unalan duraniin dhungadha dhugaa Oromoo tiyyan Kadira nama stop indungatin wallahi indungatin sheer godha meega kadira ma yonan siyayye me kofa moto Oromoon takka namni simoos ati miti kanaa ilmi Oromoo tokko as keessa as bee namni Oromoo mee boru niqaa godhadhuuti waan hunda viidiyoo gadhiisi niqaa godhadhu yoo jee michiyyoo tana irraa rafuu niqaa godhadheetiin jiraadhaan maaliifin rabbiin guyyaa lama wajjinan jiraachifne Anani khasi wala anani khasi wala ayye ayye murati abdiidha anatti mi amma dhugaan jaalatte mi jawta mana wallan dhufte wayt me wallahi dhugaanin jaalatte faaya jiru me amma uswala dhageenyu me wallahi mi jawta na dhugaanin jaaladha je anani khasi wala khadira ramaya ورب الكعبة مكا ربيتي كاكدي ميشيو تا والله ورب الكعبة متي والله وبالله وتالله والله بالله خنو ميشيو يا ربي أجرنا يقولي ميشيو يا جيون ميشيو تا نكان قرني أنا ما متي لكن أنا كان قرني أيه أمو ولي قال جرا خنيا إني خاني قونا في نبض جرا خنيا موسى سانما مالي Kina na fudi nista Oromo yo fuda kiyya jaalatte isi taralle haala fuusisanii si fuusisanii Oromoon
maqaan fedhii ta'e. Micooti naa kan. Arusas qiyyaas laala. Asirra jira. Isinummaan Hayyee. Kuma lama taasisa. Hadiira ramaayaa baay'ee haa. Mee walaada jedhe. Micoon naa kan micoon dubbisuu fedha. Micoo teenya jaalattee hadiir keenya kan. Si dubbisti jaalattee. Kunoo waya. Yaa masaa jaalattee sakiyya kan duraa kana jaalattee. Hayyee maqaa keenya bareedu. Adiira mana garre kana. Maqaa fe'imiif. Argisiin jiru makiinaa. Obsitu maashaallah hayyee waliin kanaa bulchu bakka akkas taanaan jara keenya taphachiisaan hundi keessanuu waan qabdan kannaaf haafuu dhugaayii dirqiinna fuudhiin hin taatu. Hadiira ramaa ibsa kalaas akka taana jettee hiddi hundi mormaa fi fuulaan si face. Yaa faaya jiru. Faaya jiru. Harkaan hin qabatin hayyee bakka amma michoo achi siqii taayi humaan qabu bakka harkaan hin qabatin hanqan haa goonu michoo hin tuqin ittiin dhiyaatin michoo. Bakka deemi. Laal. Deemi mara. Atee sunis bira atee Jataate amma. asi bira tee sunis. Kottu as ta'e jala. Kottu. Wallahi jara kai. Laal amma Arra. isinis Yaa atis wanta taayi. mamma. Bosu ai branki bakka dhiisee. Faaya jiru.